kanaan dura isin moobaayilii raamii 16 qabu argitanii beektu. Moobaayilii meegaapikselii 108 argitaniittu. Guutummaa guutuutti kaameroonni hojii ala ta'uuf deemu ta'a. Jettu kabajamtoota daawwattoota koo bakka jirtan dhumatti nagaan koo sinaa qabachaa ilataa labataadha yuutuubichi immoo editu ta'edha. Guyyaa irraa kana waan haaraa ta'e tokko qabadhee dhufeera. Yoo amma dhumaatti nu wajjin turtan wanta haaraa karaa baratan abdii guddaan qabaa nu wajjin turan affeerraa kooti. Egaan yeroo ammaa kana yeroo ilaallu moobaayilonni kallattii garaa garaatiin dorgommii gurguddaa keessa galanii jiru. Fakkeenyaaf yoo ilaalle Samsung, iPhone, OnePlus, Huawei akkasumas moobaayilota garaa garaa MI10 akkasumas kallattii garaa garaatiin moobaayilonni gurguddoon addunyaa kanaa kallattii garaa garaatiin oomishamanii yerootti fooyyessaa akkasumas yaada dabalataa irratti maddisiisaa adeemaa jiru jechuudha. Yeroo ammaa kana dorgommii kana keessatti wantoota gurguddaa fidantu jiru jechuudha. Kanas yoo ilaalle kaameroon moobaayilii yerootti jijjiiramu akkasumas waggaa tokko keessatti siiriisiin moobaayilota kallattii garaa garaatiin fakkeenyaaf iPhonein waggaa tokko keessatti kan inni iPhone 10 fi iPhone 11 wal duukaa gadhiisee jechuudha. Kunis dorgommoota isaatii kallattii kamiitiin mo'achuu akka danda'u kana yeroo gadhiisee jechuudha. Yeroo ammaa kanas yoo ilaalle moobaayilonni addunyaa kanarra jiran kallattii garaa garaatiin raamiin isaanii yerootti guguddachuu akkasumas dandeettiin kaameraa isaanii illee yerootti fooyya'aa adeemee jira jechuudha. Kunis guyyaa irraa kana waan asii isaatii paartii isaa kan ta'e guyyaa kaleessaa moobaayiliin Samsungin akkuma addunyaatti moobaayilii baay'ee performaansii gurguddaa qabu 4 wal duukaa gadhiisee jira jechuudha. Moobaayilonni arfan kun maal isaan akkasumas moobaayilonni arfan kun eenyudha? Maalidha moodalli isaanii maaliin garaagara ta'u maaliin addunyaa dinqisiifachiisanii akkasumas kallattii garaa garaatiin moobaayilota kanaan dura ba'anii performaansii gurguddaa qaban irraatii maaliin adda ta'u kan jedhu kaafnee waliin ilaallaa amma dhumaatti turan affeerraa kootii in jalqabnaa jechuudha. Guyyaa kaleessaa Samsungin kan inni ifa godhe keessaatii moobaayiloti gurguddaan kuni inni tokkoffaan S20dha, inni lammaffaan S20 Plus'dha, inni sadaffaan S20 Ultra fi inni shanaffaan Samsung Z Flex'dha jechuudha. Moobaayilonni kun moobaayilota performaansii gurguddaa qaban akka addunyaa kanaatti jechuudha. Almost moobaayilota kanatti kanaan duraatiin jiran illee gara gabaa keessaa ala taasisuu itti deemaa jiru jechuudha. Kunis maalti moobaayilota kanaan adda isa taasise yoo jennee ilaalle performaansiin isaanii baay'ee gurguddaa kan ta'ee fi akkasumas wantoota moobaayilota kanaan duraarraa adda isa taasisan wanta baay'ee qabatee waan dhufeefidha jechuudha. Moobaayilota kana arfan kutaa sadiitti qoodee isinitti ilaalla. Kutaan tokkoffaan S20 fi S20 Plus'dha jechuudha. Moobaayilota kana lamaan yoo ilaalle lamaan isaanii performaansii gurguddaadha kan isaan qaban jechuudha. Garuu immoo lamaan isaanii yoo wal madaalchisne S20 Plus'in S20 sana ni caala jechuudha. Kallattii garaa garaatiin yoo qabiyyee moobaayilota kana wal fakkeenya isaanii ilaalle lamaan isaanii raamii amma 12tti kan isaan qabaachuu danda'an jechuudha. Raamii 12 jechuun almost moobaayilii irratti baay'ee waan incredible ta'edha jechuudha. Speediin moobaayilii keenya baay'ee guddaadha jechuudha. Kunis baay'ee akkanum kallattii garaa garaatiin wanta garaa garaa fayyadamu akka performaansii guddaa nuuf qabaatudha moobaayiliin keenya jechuudha. Akkasumas storage ni qabu baay'ee kan isin dhibu storage isaa amma 512 GB'dha kan inni qabu jechuudha. Kunis baay'ee waan nama ajaa'ibsiifachiisudha jechuudha. Dabalataanis wanta moobaayilonni kun lamaan wal fakkeenya isaanii ittiin ilaallu keessaatii kaameraa isaaniidha. Kaameraan isaanii inni duubaa lamaan isaanii 64 akkasumas kuni normaal yookiin immoo main kaameraa isa jedhamudha. Main kaameraa kana cinaatti immoo wide lensii ni qabu jechuudha. Wide lensiin isaanii kunis meegaabaayitii 12 kan lamaan isaanii akkasumas deep sensorii lamaan isaanii ni qabu jechuudha. Karaa fuulduraa kaameraa isaa yoo ilaalle kaameraan karaa fuulduraa jiru 10dha kan lamaan isaanii jechuudha. Kanaaf kunis baay'ee wanta gaariidha. Kana malees viidiyoo 8K tti lamaan isaanii waraabuu kan isaan danda'anii baay'ee 8K jechuun kaameroonni gurguddoon addunyaa kanarra jiran fakkeenyaaf 5D Mark 4 Mark 5 iyyuu amma 6K tti kan isaan waraabuu danda'anii garuu immoo kuni isa kana isaan lamaan isaa ni caala jechuudha. Baay'ee high quality'dhaan viidiyoo waraabuu ni danda'a jechuudha. Akkasumas kaameroonni isaa wanta baay'ee garaamataan single open kan jedhamu wantoota garaa garaa amma baay'ee ofirratti qabatee dhufeera jechuudha. Kaameraan moobaayiliin S20 fi S20 Plus jechuudha. Kanaaf baay'ee kan isin dhibura jechuudha. Wal fakkeenya isaanii kan biraa ilaalle zoom lens isaanii amma 20 times'tti guddisuu danda'a jechuudha. Garaagarummaa isaanii yoo ilaalle kaameraan isaanii kan lamaan isaanii jechuudha. Kan sirriitti agarsiisee wal fakkaata. Garuu immoo deep sensorii isaanii amantaan quality isaanii garaa garaa jechuudha. Kana malees S20 6.2 inchii gaafa qabaatu bal'inni iskiriinii isaatii jechuudha. S20 Plus bal'inni iskiriinii isaatii 6.7 jechuudha. Gara baatirii isaatii yoo dhufne baatiriin S20 4,000 mAh gaafa ta'u ansa kana immoo 4,500 mAh.
Nama faarati gaa kaasnee kan nuti ilaallu Samsung S20 Ultra dha jechuudha. Samsungin S20 Ultra kun baay'ee gaa mobaayilota yeroo ammaa jiran kana caalaatti kallattii garaagaraatiin caalee kan argamedha jechuudha. Guutummaa addunyaas kan baay'ee dudubbachiisaa jirudha. Maaliif wantoonni qabatee dhufee raamii isaa, stooriijiin isaa, kallattii garaatiin kaameraan isaa akkasumas gaa baatiriin achi keessatti qabatee dhufee fi mobaayiliin kun gaa jalqaba irraatii kan ilaallu baatiriin isaa guutummaa guutuutti baay'ee guddaa kan ta'edha jechuudha. Baatiriin isaa 5000 milii ampiidha jechuudha. Kunis gaa baay'ee guddaa kan ta'edha jechuudha. Warra S20 Plus fi S20 irraatii ni caala jechuudha. Raamii mobaayilii kanaa yoo ilaalle baay'ee shook kan nama godhudha jechuudha. Raamii mobaayilii kanaa yoo ilaalle raamiin isaas gaa baay'ee mobaayilii keessatti arguun baay'ee kan nama ajaa'ibsiifatu raamii 16 gaa kan inni qabu jechuudha. Raamii 16 akkas jechuun raamiin isaa 16 jechuun baay'ee spiidii gurguddaa qaba. Akkasumas gaa kallattii garaagaraatiin wantoota garaagaraa jechuudhaaf baay'ee nu fayyada jechuudha. Stooriijiin mobaayilii kanaa gaa amma teeraabaaytii tokkotti gaa deemuu danda'a. Akkasumas gaa kallattii garaagaraatiin wantoota garaagaraa ittiin hojjechuudhaaf illee gaa kan nama gargaarudha jechuudha. Maaliif performaansii guddaa waan qabuuf kanaaf gaa stooriijiin isaa amma 1 teeraabaayitiitti deemuu danda'a. Kana cinaatti dabalataanis meemoorii ni fudhata jechuudha. Gara kaameraa isaatti yeroo dhufnu kaameraan isaa gaa baay'ee mobaayilii keessatti arguun baay'ee kan nama ajaa'ibsiifachiisu meegaabaaytii isaa dhaga'uuf qopheeffametti meegaapiiksilii 108 qabateera jechuudha. Meegaapiiksilii 108 mobaayilii keessatti argachuun baay'ee nama shook godha. Maaliif kaamerootumti fakkeenyaaf 5D Mark 4 Mark 5 Mark isaaniiyyuu amma meegaabaaytii 48 waan akkasitti waan deemaniif mobaayilii keessatti garuu amma kan arguun baay'ee nama dhibaa jechuudha. Kunis gaa footoon tokkoon isaa amma meegaabaaytii 25 fi isaa olitti illee yeroo itti deemuu danda'u ni jiraata jechuudha. Kanaaf gaa mobaayilonni kun kallattii garaagaraatiin seensaroota kaameraa baay'ee gargaaran of keessatti qabatanii dhufaniiru jechuudha. Kaameraa isaa kana keessaa tun bahin gaa kaameraan isaa kun wide lens ni qaba, ultra wide lens ni qaba. Akkasumas gaa kaameraa isaa kana kan baay'ee ajaa'ibsiifachiise keessaa inni tokko zoom lens isaa jechuudha. Zoom lens isaa amma dhibbaatti yookiin immoo amma wantoota nurraa fagoo ta'an 100 times dhaan ofitti butuu ni danda'a jechuudha. Dandeettii guddaa akkasii qaba. Ofitti butee quality guddaadhaanis footoo kaachisuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf gaa mobaayiliin kun mobaayilii 2020 kana keessatti mobaayilii isa jalqabaa fi mobaayilota kanaan dura jiran illee gaa caalaatti caalee kan argame jechuudha. Samsungin sunumayyuu addunyaa irraatii sadarkaa tokkoffaarra yeroo ammaa kana kan inni jiru. Dabalataanis gaa mobaayilonni yeroo ammaa kun ba'an immoo caalaatti akka inni sadarkaa olaanaa irratti argamu isa taasisee jira jechuudha. Utuu gara kaameraa isaa kana keessaan bahinis gaa karaa fuula dura yookiin immoo selfii kaameraan isaa gaa meegaapiiksilii 40 kan inni qabu jechuudha. Amma immoo waan isinitti immoo waa'ee kaameraa kanaa wajjin wal qabatee viidiyoon isaa kan inni rikoordi gochuu danda'u amma 8K tti jechuudha. 8K jechuun baay'ee kaamerootni gurguddoo fakkeenyaaf kanneen akka 5D Mark 5 almost 6K tti fa'aa waraabuu danda'a. Kun garuu amma 8K tti dha mobaayilii irratti 8K waraabuu danda'u jechuun baay'ee nama ajaa'ibsiifachiisaa jechuudha. Siirisoonni S20 kun hundi isaanii garuu kan isa tokko saayisu guutummaa guutuutti earphone jack hin qabanii earphone isa jaakitti saakamu jechuudha. Maaliif wireless waan ta'eef hundi isaaniiyyuu wirelessdhaan hojjetu malee earphone jack hin qabanii jechuudha. Guutummaa guutuutti isaanii kan biraan gaa hundi isaanii 5G dha. 5G hojjechuu ni danda'u jechuudha. Kanaaf mobaayilonni kun baay'ee kan ajaa'ibsiifatanii fi siirisoota Samsung keessaas warra olaanoo ta'anii argamanii jechuudha. Gara sadaffaatti gaafa dhufu Samsungin gaa kanaan dura Fold baasee jira jechuudha. Foldin kun Fold isa lammaffaadha. Inni kunis gaa kan inni jedhamu Galaxy Z Flix dha jechuudha. Galaxy Z Flix kun baay'eedha kan isheen namni toltu gaa baay'ee saayizii ishees xiqqoodha walitti dachaati. Akkasumas gaa gaafa walitti dacha'u iskiriiniin isaa baay'ee miidhamu jechuudha. Gaafa walitti dacha'u AI dhaan sirriitti kan isaan filatanii hojjetanii. Kanaaf baay'eedha kan inni quality-dhaan hojjetame. Akkasumas gaa dispiliin isaa baay'ee guddaadha. Akkasumas raamiin isaa akkuma warra kaanii raamii 12 16 amma kanatti illee deemuu danda'a jechuudha. Akkasumas storage isaa amma
500 fi lamaatti deemuu danda'a jechuudha. Akkasumas kana malees kaameraan isaa baay'ee akkasuma quality qolaa kaameraa quality'dhaan karaa fuulduraas karaa duubaas waraabuu ni dandeenya jechuudha. Akkasumas kallattii garaa garaatiin illee yeroo fayyadamnutti haala mijataa akka ta'utti kan inni Galaxy Fold kun hojjetame. Baatiriin isaa 1500 mAh kan inni qabu. Akkasumas kana malees screen density isaa 524 pixel per inch dabalataanis kana cinaatti yoo bal'ina screen isaa ilaalle bal'inni screen isaa almost 20 S20 Ultra wajjin wal fakkaata. Inni kunis akkuma sanaa 9.6 inch kan inni qabu jechuudha. Egaa guyyaa kaleessaa Samsungin mobaayilota Series 4 gadhiisuusaa addunyaa kana ajaa'ibsiifate warra kana ture jechuudha. Kunis mobaayilota kanaan dura jiran yookiin immoo generation wal duraa keessatti ba'an kanneen akka iPhone 11 Pro Max irraatillee baay'ee quality akka qabuu fi akkasumas performance guddaa akka qabu addunyaa kana irratti yeroo ammaa kana dubbatamaa jira jechuudha. Egaa daawwattoota koo guyyaa irraa kana mobaayilota Series guyyaa kaleessaa Samsungin gadhiise irratti amma ta'e ibsaa godheera akka irraa baratanii fi akka irraa baratan abdii guddaan qaba. Mobaayilota kana arfan keessaa mobaayilii isa kam jaallattanii komentii keessatti barreessuu hin dagatinaa. Mobaayilota arfan kana keessaati S20, S20 Plus, S20 Ultra fi Z Flix kana keessaatii kam jaallattanii komentii keessatti barreessuu hin dagatinaa. Yoo jaallattan like godhaa. Warri miseensa maatii kanaan ta'an immoo subscribe gochuudhaan itti dabalaman sin jedhaa. Baay'ee galatoomaa. Ciao.